Manaa biyya tokko dadhabee tumaan ofirraa hiika jedheetiniin osoo hiikin dura gaafadha jedheetiniin saniif. Gaafa na fuudhee xiqqoo jedhe immoo sila gaafatu akkasitti masgiidatti fiidaa wayita masgiida deemtu si argaa maan salaannee amma maan salaanni subii si taraa maan salaanne jennaan gaafsan yaa rabbi intala kanatti godhi jedhee rabbiin kadhanaan jedhe subii masgiida deeme. Zina dalaguu fi ilmoo ofirraa baasuu hamturra laaftuudha. Amma meegaa fi talaala. Nama zinaa godhuu fi nama ilmoo ofirraa baasu hamtu diliinsaarra guddoodha. Deebisaan zinaan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتو كبجمتوتا وردفتوني channel رشاد توبي قسم وردفتونا من تابرا أركفوني جرجرتو بجرات تاني سنين جتا أرى كوبي أداتو كوكبادي سنين بفنجرا هغتو مرا كوبي كياتي نفانا تورا نفيرا كيا نموني channel كنا فاراتاتان لايك شير سبسكرايب gochuu sana hin dagatina yeroo mara isinuma yaadachiifna isinumatti himna asiin fuutanii asiin gannaqtu sila umaamiti isiniin jennaa nuti isinuma guddannaa warroonni nu jajjabeessaa hartanu laayikii nu gochuudhaan sheerii nu gochuudhaan nu bira dhaabbataa hartanu jazaakumullahu khair hedduu tokko galatooma maallaqa ittiin baaftanu warri kaan sheerii yoo nu gootan hagas mara waan simmiidhus hin qabu immiidhas jedhee wanta yaadu hin jiru jechaadha egaa qophii har'a isiniif qabadhee dhufee sheeka keenya jaallatamaa sheek Anwaar Yusuf gara isaaniitti kan dabarru taana arragaa faaxeen tokko Mamadon ofirraa hiika jedheetan nufe jettee jirti mee maaliif hiiktii dhiiroo waan isin hiiktuuf kan waliin dhaggeeffannu taanaa jechaadha akkasuma kan sagantaan itti aanu immoo Dr. Liwaa'ul Islaam yookaan Sheek Jaabir kan fataawaa Nuural Hudaa irratti fataawaa godhanu jechaadha namni tokko gaafii isaan gaafate ture zinaadhaa fi zinaa gochuudhaaf egaa gara Dr. Liwaa'ul Islaam yookaan Sheek Jaabir gaafif deebii kan isaanii Nuural Hudaa irratti fataawaa godhanu jechaadha ilmoo ofirraa baasuu immoo zinaa gochuutu irra hamaadha ka jedhu gaafiin isaan gaafatamee ture isaanis gaafii kana walitti qabanii kan isaan deebisantu jira egaa guutuu isaadha kan wal duraa duubaan kanan isiniif ergadhiisuun ta'ati haga xumurrattu nu faana tura rabbiin badii adda addaarra rabbiin waa tiksu zambii keenyallee rabbiin nuuf hadiisu isiniin jedha egaa karra waa barannu karra waa barattanuuf kanan isiniif qabadhee dhufe isinis immoo karraa fayyadamtanu kabajaaf jaalala isin gaafadha garuma qophii kanaatti isin dabarsaati Anwaar wajjiniin turtii gaarii. Ustaz gaafiin qaba. Gaafiin biyya. Abbaa manaa biyya tokko dadhabee tumaan ofirraa hiika jedheetiniin osoo hiikin dura gaafadha jedheetiniin saniif. Maal ta'uu dadhabde abbaa manaa? Maal balleesse? Ustaz tokkoffaa salaata irratti salaata kana gadhaabeetiniin salaatu. Hangam takka salaatee hangam takka dhiise? Hanfa salaatee kam dhiise? Hanfa sana subii yoo salaate ishaa'ii hin salaatu. Subii hin salaatu, zufrii hin salaata, asrii hin salaata, magriiban salaatu. Gizee hunda wal qixxeesseetiin hin salaatu salaata kana. Fayyada. Lammata mootu goddanyoota kiristaanaa irraa dadhabe. Saahibban isaa kiristaana. Saahibban isaa kiristaanaa lakki abbaa manaa kiyyaa saahibban teetuni waa siin gootu. Jarri kun kiristaana atiin kun muslimaa jara kanarraa gabaabbadhu isiniin nama muslimaatti saahibii jedheen. Irraa dhiisuu danda'u jedhee namallee itti fidee kadheetumaan dadhabe jaruma kanarraa goruu dide. Yoo jara kana waliin oolee galummootu iyyuu waan keerii yaani waan gaarii hin haasa'u yaani osoo irraa goreef gaariidha isaaf. Anaafis isaafis osoo warra isa fakkaanne kanarraa goreetiin nama muslimaatti qajeele gaariidha. Inni immoo abbaa jaaladhe waliin saahibaa naan jedha. Kanaaf ufumarraa dhiisee tumaan ufumarraa dhiise jedheetiin murteessiniif nakkamnaan jettan akka shari'aan. Gaafa ati heerumtu ni salaataa jiru. Gaafa isa heerumtu gaafa isa jaallattu sana.
akkami mee gaafaati isa jaalatte Gaafa akkuma himi angaafa isa jaaladhu san salaatu marratti isa jaaladhu eeyyuumi. Manni keenya karaa gubbaadha inni karaa san karaa zufriillee isuma masgiida deemu arga. Asriillee isuma masgiida deemu arga. Magriiballee ima arga. Sila ati bakka namni kun hin salaata imaana qaba maasha Allah jedheetiin hin bakka nama kana wanni jedhe. Ergasii gaafa na fuudhee xiqqoo jedhe immoo sila gaafatu akkasitti masgiidatti fiidaa wayita masgiida deemtu si argaa maan salaannee amma maa salaanni subii si taraa maan salaanne jennaan gaafsan yaa rabbii intala kanatti godhi jedhee rabbiin kadhanaan jedhe subii masgiida deeme. Du'aa isin godhu jira gaafa akkasii masgiida afarsiisan jechuudha. Wallahi billahi akkasuma hin jedhe gaafa sitti du'aa godha yaa rabbii kiyya intaluma tanatti godhe jedhee du'aa. Eega tasaa godhe booda inni salaata sadiumaaf kanatti deebise. Ufii yaa rabbi na qajeelchi jedha. Ufii salaata kana hin salaatu itti qajeelche. Ani immoo fakkeenyaaf. Egaa akkuma dhagaa jirtanii isiniin jedha obboleewwan keenya wanti bultii namaa diigugaa waa hedduutu jira. Tokkoffaa irratti qaalii walii dhaga'uun illee barbaachisaadha. Abbaan manaa fi haati manaa waan waliin jedhan jecha walii fudhachuun isa dura irratti murteessaadha jechuudha. Maaliif namni jecha walii hin dhaga'u taanaan waliin kabaju taanaan bultiin hin gabaabbataa jechuudha. Inni kabiraadha ammoo namni gaa yeroo saahiba baafatu akkuma isin jedhaa jirtu saahiba bareedaa saahiba diinii irraa isan baafne amma akka isin jedhaa jirtu kun abbaan manaa siin salaatu yeroo fedhan salaataa yeroo fedhan isaa kanarraa iyyuu amma kana isin himataa jirtu. Egaa abbaan manaas immootu jecha isii kana dhaga'ee isii qalbii cabsuu dhiisee waan isin jettu kana hojiirra ishee baay'ee gaariidha. Egaa maammadoo tokko tokkos rabbiin haqa jeelchu anumarraa kaasee isiniin jedha. Malee dubartiin abbaan manaa diinii irratti yoo jajjabeessee jedhee isinis kajabaattu taati yoo abbaan manaa immoo jalaa laafee isin kophaa siigaa wanta gochuu hin dandeessu. Abbaa rabbiin imaana kenneefii laaffise malee silaa diinii irratti abbaa manaatu jabaachuu qaba. Hunduma keenya rabbiin irratti nu jabeessu isiniin jedha. Egaa kanarraa akka waan hubattanu abdiin qabaan isiniin jedha. Egaa maammadoon gaafa isii argachuudhaa deemu masgiida malee hin salaatu gara masgiidaa malee hin dhaabatu. Amma garuu erga isii argatee jedhee salaata siyaasa godhe fakkaata inni akkuma isin jette akkuma dhagaartanii akkasii isiniin jedha. Garuma isiitti isin deebisaatii akka xumuraattuu nu faana turaan isiniin jedha. Ani immoo fakkeenyaaf yoo inni salaata kana sirnaan gadhaabee salaata subii kanaan salaatin ursiin hin kennu. Ati maan salaanne jedha ittiin kennu bakka guyyaa san nagaa waliin oolu bakka ani osoo inni sa'aatii hunda salaatee bikuma kursi gadi dhaabee waqtii kanan masgiida deemee booddanyaa isaa kana dhiise an abbaa manaa kiyyaa kana hin du'aaf illee waan isaan goone hin qabu. Isaan salaanne kana hoo akkam godha shari'aa kanarratti na dide. Wallaahi duuba akkas gabaabdutti waan gootu amma beektaa silaa guututti gartee salaata guututti hin dhiifne salaata sadifa godhee afurfa godhaa. Ati waan jettuun ani gartee salaata yoo sirritti salaanne guututti ansi hojiin jiraadhu quba qabaadhu jiituma sodaachisi. Gorsillee gorsi warra gartee ijoollee saahiban kaafiraa tanallee hojii deemuu san hin barbaachisu. Daran isaantu gartee zaaza'aa fi gartee kana godhaa. Hanga dandeessu gartee tattaaffii godhii irratti atillee rabbi kadhadhu akka inni salaata shanan salaatu. Naawu harkattee maas waan biraa argachuuf akka rabbiillee riskii nuu kennu akka rabbiillee gartee wajji nu jiraachisu. Du'aayis nuu godhi jiin salaatan dhiisini. Akkamitti gartee salaata shanan yoo salaanne yeroon eeggattee yoo salaanne akkamitti si hojii jiraadhaa ji'iitii galgala gartee gorsi. Fataraas hin dhoorkiin ittuma kanneeti. Fatara biran kutiin galu. Ammallee immoo ustaas kaabineedha hojii mootummaa hojjetaa beekani. Kaabineedha. Kaabineen saahiban kaafiraa jala deemuu malee. Dhugaa abbaan manaa jannata keeti ibidda keeti san dhugaa waan dhugaa jettee atilleen amma waan ati jetteen tana fudhachuu qaba. Sigalee kaabinee ayya dubbiin jabdu fudhachuu qaba. Maaliif jennaan
tokkoffaa guyyaa aladaa siif ijoo kanaafuu dubartiin saaleetti yookaan ta'e ولا جان جي ربين لم يتمسهن قبلهم إنس ولا جان جنينس خيسينس اتني دامين جاتشو ونمتين قولين جاتشو خيجان يرقمين ينركين جاتشو hayyee سيقلما نور العينين eenaa galee isiin kun أيه isiin bani aadam irraa immoo akkam بني آدم الرأي وان جونا قرن نور العينين نور الرأي وممته أكسي hayyee maashaallah amma si gaafiidhuma isiitiin wal qabatee jechuudha isiin kan qopheeffamte dhiira moomintootaa isiisiniti jannata keessatti jechuudha أكسي dhiirri moomintootaa kun gaafa dhaqanii jannata galanii rabbiin isii fuusa jechuudha kanaafuu dubartiin saaleetti yookaan ta'e duutee jettee achi keessatti abbaa manaa isii malee abbaa manaa kan biraanii qabdi yoo fakkeenyaaf ka'ee rabbiin godhinii abbaan manaan si kan jannatan seenne ta'e dhiira biraa kan achi keessatti rabbiin qopheessee wayini jira moo akkami akka dhiiraa kanatti jechuudha. dubartii takka yoo abbaa isiin gartee muumina taatee islaamummaa irratti duutee abbaan mana isii warra ibiddaa ta'e isiin jannata keessatti dhiirri qophaa'eefi jira dhiirri qophaa'eefi jira isiidhaafis jechuudha. beekama beekama ajaa'iba maashaallah tokko dabaladhu sanaayyamta gizee nan imaamni aamiin jedhu yoo waliin aamiin jedhanii didii namaaf araarama rabbiin kan waggaa tokko dura darbamu akkasoo jechuun nagaagaruudha. ayyee kun hadiisaan sabate moo akkami nama mataa isaa jallu malee. laal aaminiin tun wayta imaamni wala daalliin jedhu aaminiin imaamaatii fi aaminiin warra maamuumee warra duubaan dhaabbatu wajji ta'uu qabdi. sigalee إذا وافق تامين إمامني إمامها في توني آمني ملاك وجي ويت بكتك جان سيقله دلي ساني دبر تربي نديسا آمني إمامني نسكومت آمين جو كوري خان كيسني ولا دالين جدرو إنسان وردو بجرو آمني في تتن ودوني إمامني آمين إنجن سيقله جرا أكس والكنا مقابل آمينين إماماتي في آميني ورا مامومة بكتكاتو قبدي دلي ساني دبر تربي لك سيدي ساف ورا مسجد كيسا جرو استداتي سلاسو جرو مالي ورا فكينا بكيدا استداتي كان كجنوتا جتشو فكينا في أشي أكو مترافي رجل أشي آمين جدن واسيو آمين جتشيني argachuun dandeessa jechuudha. Akka ginnoota gartee warra mana salaatu. Dubbii deengadaadhaan fidde ati yaa. Loqota jimmaatii mi ginnoonni dubartii. Itti hidhatanii miti. Ginnoota jettee mi? Itti hidhatanii miti laa. Ginnoota jettee mi ginnoota. Itti hidhatanii fakkeenyaafi. Egaa ginnoonni manatti salaataa gizee mana salaatan gizee imaamni achii gartee itti hidhatan fakkeenyaa masgiidni masgiida sirraa fagootti hidhachuu hin dandeessu. Qooma salaatta malee. Fakkeenya masgiida. Bare yoo akka carraa ta'e walirra bu'ee jechuudha itti hidhachuun jennaan. Isii mana salaattu akka carraa imaamnii fi isii masgiida fagoo jiru yoo walirra lakki ati aaminii ta'e hoomatti harkatta. Ayyee jazakallahu khairan. Kaatu na gaafatee ginnoota akkana ginnoota na arrabsiise jaarsi kiyyennaani adda walee si arrabsee. Zina dalaguu fi ilmoo ofirraa baasuu hamturra laaftuudha. Amma meegaa fi talaala. Nama zinaa godhuu fi nama ilmoo ofirraa baasu hamtu diliinsaarra guddoodha. Deebisaan zinaan min akbaril kabaa'ir. Shirkitti ta'aantu zina. Jabeenya sirraa namni fuudhe ajjeefamuun jabeenya sirraa namni dardaraa intalti dubraa xiilaan garafamanii biyyarraa arihamuun guddina macsiyaa tanarra. Waliigallee ammoo ilmoo ofirraa baasuun yoo gartee ilmoon firraa baasan haala namni kun ilmootti firraa baasee ilaalama.
yoo ilmoo firraa baafte karaa hospitaalaatiin yoo ilmoon tun guddatte haatiin duuti jedhanii firraa baasuu qabdi yoo jedhan wanni gartee baatii takkaa baatii lama huma takka illee hin jiru. Siigalee yoo ammoo tanummaan negayaa miskiinummaa sodaatiif waan akkanaatiif hafirraa baaftu taate wanni gartee baatii takkaa fi laman dabrin wanni isii irra jiru ganaa waan akkanaa ittiin deebi'u jettee toobaa rabbii siidha araarama kadhachuudha macsiyaa gurguddoorraa ilmoo ofirraa baasuun. Yoo ilmoon san ammoo ilmoo baatii afurii lubbuun ruuxiin itti uumamte taate tuni gumaalleen irra jira akkuma san kaffaaraan baatii lama sommanuulleen irra jira jechuudha lubbu jeefte. Kanaaf jecha ilmoo ofirraa baasuunis bifa akkasiin ilaalamti. Zinaanis akka armaa olitti dubbanne san adda addaan bifa addaa qabdi jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoonni chaanaalii koo jalatti argamtanuu qophiin irraa qabadee dhufe kana fakkaata. Waan gaara hanga yoonaatti warri na wajjiniin turtan guddaa isaa galatoomaa isiniin jedha. Namoonni gaa chaanaaliin kun isinii tole sheerii naaf godhaa isiniin jedha. Akka viidiyoo kanarraallee waa hubattan akka barnoota irraa argattan illee abdiin qabaa isiniin jedha. Egaa nama irraa fayyadamullee Rabbiin waa taasisuu wanti asirratti dabarfamu akka namoota irraa fayyadamuu fi akka namni irraa ittiin qajeeluu fi Rabbiin hunduma keenya haa qajeelchu. Walii galallee Rabbiin nuuf kennu wal jaalala tokkummaalee Rabbiin nuuf kennu. Egaa namoonni haaraa yoo dhuftan jiraattan chaanaalii keenyatti dabalamuun dagatina barnoota biraatiin hanga walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nagaan nu jiraadha.